Abba, ada nagamu maka Abba, kanilma, kanafura kulkullu, Waaqayyo tokko, Amin. Galatamtoota maatii Waaqayyo kabajamoo luba abbaa keenya Qasiis Gizaaw barreessaa mana lubummaa aanaa Gindabarat akkasumas kabajamoo barsiisaa keenya barsiisaa Daaqon Qixxeessaa Yaadataa kabajamoo barsiisota abboota mana amantaa daaqonoota akkasumas barattoonni dilbataa hundumti keessaniyyuu maatii Waaqayyoo bakka garagaraarraa mana qulqullummaa kan yookaan immoo guyyaa kabaja ayyaana guddaa kanaatiif kan walitti qabamtan hundumti keessan nageenya Waaqayyoo isin gaafadha akka mooltanii akkamsaa kana geessanii Ameen galata Waaqayyoo jennee maqaasaa akka waaqeffannu kan nu gargaare waggaa har'aa nu wajjin as dhaabbatanii guyyaa kana garuu nu gidduutti namni hin argamne jira guyyaa har'aa kana gahuu dadhabanii hospitaala kan ciisan jiru bakka sabala adda addaa kan jiran jiru mana hidhaa garagaraa kan jiran jiru nuti garuu Waaqayyoo akka balleessaaf cubbuu keenyaa osoo nurratti ilaaliin dirree garagaraarraa walitti nu qabee nageenya nuuf kennee asiin nu gaheeraati maqaa Waaqa keenyaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u egaan baga guyyaa kabajamaa guyyaan har'aa kun akka mana amantaa keenyatti guyyaa guddaadha guyyaatti araarsummaan dubroo Maariyaam addunyaadhaaf itti ba'e guyyaa mana cidha Dookmaas Iyesuus Kiristoos duuka buutota isaa faana deemee haati keenya durboon Maariyaamis isheen isaan faana deemte guyyaatti isaan haraarsite guyyaatti bishaan gara daadhiitti jijjiiramedha waan ta'eef guyyaa kanaan baga geessan irra deebi'aa illee egaan ani dubbii isinitti dheeressu daqiiqaa muraasaaf barnoota guyyaa har'aa barsiisaan keenya nuuf kennu jechaadha barumsa kutaa tokkoffaa kana kan nuuf kennanii kabajamoo barsiisaa keenya Daaqon Qixxeessaa Yaadataa ta'u isaan wajjin ni barannaa isaan arraba ittiin dubbatan nuti immoo lapheettiin hojii rooshin Waaqayyoon duba keenyaaf haa kennu kallattumaan gara barsiisaa keenyaatti maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen duuba kana ammee jedhame maqaa Waaqa Abbaa Waaqa Ilmaa Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen dadhabdanii jirtu maarree sagaleen keessan natti dhaga'amuu didaara seexana miti anuu dhagaatti hin jiru mee ol fuudhaa jira maqaa Waaqayyo Abbaa Waaqayyo Ilmaa Waaqa Hafuura Qulqulluu sadii tokko jennee ni amannaa Ameen maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu dura bu'aa yookiis barsiisonni keenya mana amantaa keenyaadhaaf geggeessaa yookiis marii kan taatan margeetonni keenya akkasuma abbootiin lubootaa obboloonni daaqunootaa faarfattoonni barattoonni dilbataa qeerroodhaaf qarreen mucoolii daa'immanni xixiqqoon abbootiin hundumtuu iddoo kanatti sagalee Waaqayyoodhaa dhagaatti kan jirtan nagaa galata Waaqayyoo isa biyya lafaarraa adda ba'e nagaa Kiristoosin isin gaafadha akkam jirtu akkamiyyoo nageessanii warri nagaa qabdan nagaa ni gaafadha akkamiyyoo nageessanii galata Waaqayyoo jennee akka sagalateeffannu kan nu taasise ilma durbee Maariyaam Kiristoos Yesuusiif galanni ulfinni isaaf haa ta'u Waaqa keenyaan galanni siif haa ta'u jennee gaafa isa galateeffannu arrabni keenya dagachuu kan hin dandeenye laphee keenya irratti oolmaan ishee gaarummaan ishee araarsummaan ishee chaappa'ee kan jiru qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa abaaboo gannataa kan taate dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamte Sillaaseen gadameessa ishee keessaa Waaqa sadan keessaa tokko ilmi gadameessa keessa kan hin bule abaaboon gannataa daandii lozaa irratti Yaaqoob samiidhaa hanga lafa hanga samiitti kan arge riqichi Yaaqoobiidha dubroon Maariyaam samii uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni haadha Waaqayyoo dubroo Maariyaamiidhaaf haa ta'u gaafa nuti halkan rafnu libsuu ijaatiif nurraatii kan gargar hin baane guyyaa gaafa nuti deemnu gufuu dinni nuuf kaa'eef
kiyyoo diinni nu fuulduratti darbate hundumaayyuu irraa nu eeganii sa'aatii kanaaf yeroo kanatti Waaqayyo Waaqa keenya akka nuti galateeffannuudhaaf kan nu tiksan kan nu eegan ergamoota Waaqayyoo kabajni ulfinni isaaniif haa ta'u. Wantanni isiniin jedhe hundumaa raawwadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5. Sagalee kanaatiin Waaqayyoo haga fedhasaa haga iyyamasaa nu barsiisaa. Inni gaafa nu barsiisu nuti immoo akka isa dhaggeeffannuudhaaf tolaaf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Yeroo muraasaatiif gurra keenya sagalee Waaqayyoodhaaf bichisiisnee laphee keenya qulqulleessinee sagalee Waaqayyoodhaa akka irratti dhangala'uudhaaf sagaleen Waaqayyoodhaa sanyii gaariidha wanta ta'eedhaaf sanyiin gaarii yoo lafa gaarii argate firii gaarii kenna. Lapheen koof lapheen keessan lafa gaarii ta'ee sagalee Waaqayyoo gaafa irratti faca'ee jedhu sagalee Waaqayyoo sun firii gaarii akka nuuf kennuudhaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Wanta inni isiniin jedhe hundumaa maal godhaa? Raawwadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti jecha argamudha. Jecha kana inni dubbate haadha keenya qulqulleettii qulqullootaa kan taate dubroo Maariyaamidha. Jechi kun immoo kan inni dubbatameef yeroodhaa fi mana dookimaas keessaatii namoota hojjetan yookiis hojjettoota mana dookimaasiidhaaf jechi kun dubbatame. Har'a immoo eeyyama Waaqayyoo ta'ee sagalee kana dhagaatti kan jirru hunduma keenyaaf jecha dubbatamaatti jirudha. Wanta inni isiniin jedhe hundumaayyuu raawwadhaa. Kanaaf egaa saba Waaqayyoo mee gara jecha kanaatti otoo hin seeniin waa'ee ijoo dubbii sagalee kanaa otoo hin baratin dursaa gabaabsineetu waa'ee iddoo kanatti argamuu keenyaadhaa wajjiniin ilaalla. Sababii maaliitiif bakka kanatti dhufne isa jedhuudhaaf saba Waaqayyoo faarsaa abbaa keenya qulqullicha Daawit faarsaa isaa 113 yookaan immoo 114 warri afaan Amaariffaa kitaaba afaan Amaariffaa dubbistani 113 lakkoofsa 5 gubbaarra dubbifadha. Warroonni afaan Oromiffaarraa dubbistan kitaaba afaan Oromiffaadhaan isa barraa'ee jiru 66 warri dubbistan immoo 114 lakkoofsa 5 gubbaadha. Yaa Yordaanos maal taatee gara booddee keetti baqatte jecha jedhu tokko arganna. Warri kitaaba qulqulluu manaa qabdan galaatti dubbifadha. Kanaaf saba Waaqayyoo maal taate yaa laga Yordaanos maaliif gara booddee keetti baqattee jedha qulqulluun abbaan keenya Daawit. Maal jennaani? Jechi kun waa'ee bakka kanatti dhufuu keenyaadhaa kan ilaallatudha. Maaliif jennaani? Tarii nuti maaliif iddoo kanatti argamne isa jedhu hundumti keenya iyyuu beenna. Tarii immoo waan Waaqaa hin beekaniiti as keessaa namni gaaffitti ta'u jira. Maal gochaa mana amantaatii ba'anii har'a immoo maal gochaa galaatti jiru kan jedhan kan gaaffii isaanitti ta'u wanta jiruudhaafi gabaabsinee deebii laanneefiitu bira dabarra. Waaqayyo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo qulqulluun abbaan keenya Daawit kan inni dubbate lagni Yordaanosidha. Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa kan ta'e Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo ilma durboo Maariyaam gara laga Yordaanositti gaafa inni deemu lagni Yordaanosidha. Kiristoosiin agartee gara booddee isheetti baqatte saba Waaqayyoo lagni asii gadi yaa malee ol yaa'u hin jiru. Gaafa Kiristoosiin argu garuu galaanni Yordaanosidha gara booddee isaatti baqate. Waaqa waaqessinu Kiristoos Yesuusidhaaf galanni isaaf ta'a. Ulfinni Waaqa egaa saba Waaqayyoo lagni Yordaanosidha maaliif baqate kan jedhu yoo jiraate lagni Yordaanosidha waggaa 5,500 oli xalayyaa gabrummaa ijoollee Addaamiidhaa baatee taa'aa ture. Ijoolleen Addaamiidhaa gabrummaa keessa akka isaan jiraataniif jecha xalayyaa waggoota hedduudhaaf baattee taa'aa turte lagni Yordaanos. Lagni Yordaanos kun burqaan ishee tokkodha. Iddoo tokko keessaa burqiti. Magaalaa tokko keessaa baatis. Magaalaa tokko keessaa baatu maleessa erga burqaan ishee tokko ta'ee booddee magaalaadhuma tokko keessatti gargar baatee deemti saba Waaqayyoo. Erga gargar baate magaalaa sana keessaa ba'uudhaan dhadheetu Yooriidhaaf Daanos jedhamanii gargar ba'anii lagni burqaan isaanii tokko ta'e maddi isaa tokko kan ta'e inni tokko Yoor jedhamee waamame inni tokko immoo Daanos jedhamee waamame. Kanaaf bakki Yooriidhaaf Daanos bishaan kun iddoo isaan walitti dhufanitti
Yooriidhaaf Daanos iddoo tokkotti gaafa dhufan laga Yordaanos jedhamanii waamamu. Laga Yordaanos kun bakki isaan walitti dhufan kun egaa sheexanni inni jalqaba nama jalqaba abbaa keenya Addaami gannata keessaatii inni ariisise sun inni haadha keenya Hewaanitti gurra isheetti hasaasee seera Waaqayyoo akka isheen diddu taasise suni xalayyaa gabrummaa keenyaadha. Kattaa hin banne kattaa hin ciccinne irratti galmee sana barreessuudhaatiin xalayyaa gabrummaa keenyaa laga Yordaanos keessatti awwaalamee ture saba Waaqayyoo. Laga Yordaanos keessa isa awwaalamee jiru sana immoo Waaqayyoo Waaqni keenya boo'icha Addaamiidhaa wawwaannaa Addaamiidhaa ilaaluudhaatiin yaa Addaam boo'icha kee ilaaleera gadi of deebisuu kee ilaaleera kanaaf immoo sanyii keetiirraa dhufee dhaladheen nama ta'etan si fayyisa jedhee waadaa abbaa keenyaaf gale waanta jiruudhaatiif kanaan dura gaafa 29dha dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajnee akkuma dabarre jechaadha. Guyyaa kaleessaa kanatti immoo kan kabajamu xalayyaan gabrummaa keenyaadha laga Yordaanos keessa waanta jiruudhaaf. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara laga Yordaanositti yeroo inni deemu nu barreessee jira qulqulluun abbaan keenya Maatewos. Haa ta'u iyyuu maleessa lagni Yordaanos sun maal akka isheen taate Maatewos hin barreessine. Bara durii keessa garuu abbaan keenya faarfatichi Daawiti lagi Yordaanos baqachuu ishee duraan dursee argeetu yaa laga Yordaanos maal taatee gara booddee keetti baqattee jedhetu laga Yordaanosiidhaaf raajii duraan dursee dubbatee ture saba Waaqayyoo. Sababii kanaatiif Kiristoos xalayyaa gabrummaa keenyaa sana barbadeessuudhaatiif harka Yohaannisitti cuubamuudhaaf laga Yordaanosiin gaafa inni deemee jedhu lagni Yordaanosiidhaa gara booddee isheetti asii ol baqattee jedha saba Waaqayyoo. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gabaabaadhumatti gaafa ilaallu guyyaa kaleessaadhaa laga Yordaanositti xalayyaa gabrummaa keenyaadhaa abbummaa isaatiin waaqummaa isaatiin miilla isaa waaqummaadhaan gaafa dhaqee keessa hojjetee jedhu xalayyaan gabrummaa keenyaadhaa laga Yordaanos keessatti guyyaa kaleessaa barbadaa'e. Ijoolleen Waaqayyoodhaa baga gammaddan guyyaan kaleessaa. Egaa sababiin taabota kakuu bidiruu Waaqayyoodhaa qabannee gara lagaatti deemuun keenya fakkeenya kanaati. Kiristoosiin lallabuudhaaf jennee deemne saba Waaqayyoo. Namoonni baay'een tarii amantaan Ortodoksii Tawaahidoodhaa Kiristoosiin hin lallabani isaan ergamoota jedhu dubroo Maariyaamin jedhu Kiristoosiin yeroo itti lallaban hin qabani kan jedhan baay'een isaanii jiru. Misiraachoo kan akka Ortodoksii Tawaahidoodhaa Kiristoosiin beeku hin jiru Kiristoosiin lallabus hin jiru. Galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u malee. Kiristoosiin maqaa isaa qofaa otoo hin taane hojii isaa wajjiniin lallabna. Kiristoos mandaraa Galiilaa irraatii ka'uudhaatiin gara Yordaanositti akkuma inni deeme abbootiin luboota keenya ammoo taabota kakuu Waaqayyoodhaa qabataniitu gara laga Yordaanositti deemanii guyyaa kaleessaadhaa xalayyaan gabrummaa keenyaa kan inni itti barbadaa'e sana kabaja ayyaana ifa cuuphaa gooftaa keenyaadhaa kabajuudhaafidha. Guyyaa kaleessaa gara laga Yordaanosiin kan nuti turre jechaadha saba Waaqayyoo. Haa ta'uuti saatiin keenya deemee waanta jiruudhaaf amma gara mata duree guyyaa har'aatti gabaabsee gaafa achi as deebi'u wanta inni isiniin jedhe hunduma isaayyuu raawwadhaa kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 gubbaa irratti jecha argamudha. Kun immoo maaliif ta'e yoo jettanii yaada keessan as deebisa. Sagalee kana wajjin jirtu maal jettan? Sagalee kana wajjin jirtu Waaqayyoon keenya wajjiniin haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo guyyaa har'aa kanatti immoo ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus inni nuti Waaqa keenya gooftaa keenyadha fayyisaa keenya inni nuti jennu mandaraa Galiilaa keessatti mana Dookimaasitti yeroo inni raajii namoota hundumaatti kan mul'atu duuka bu'oonni hundumtu warri amananis warri hin amannes raajii isaa ajaa'iba isaa guyyaa isaanitti argan bishaanni gara dhaadhiitti guyyaan itti jijjiiramedha. Guyyaan irraa araarsummaa haadha isaa qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaan guyyaa itti raajiin hojjetamedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo guyyaa har'aa kanatti mana Dookimaasii keessatti cinni namoonni baay'een isaanii bakka isaan itti waamamanitti
bakka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti waamame bartoonni isaa hundumtuu isa faana bakka isaan itti argamanii jiranitti isaan qofaa otoo hin taane Yohaannis gaafa barreessu haati isaa dubroon Maariyaamis isaanii wajjiniin turtee jedha. Cidha sana irratti argamtee turte haati Waaqayyoo si jedha saba Waaqayyoo. Egaa wangeelaa isa abbootiin keenya sirnaan dur barreessan irratti jecha sirrii isaatu jira. Isa si'anaa irratti immoo jecha wayitu jira booddeen isinitti hima. Kutaa kana irratti gaa saba Waaqayyoo mana Dookimaasitti hundumtuu argamanii jiru. Saatii keenyatu deemaan malee waan baay'ee dubbanna. Kiristoosiin faana kan bu'anii jiran namoota baay'eedha saba Waaqayyoo. Lakkoofsi isaanii kan hin beekamnedha. Kanaafi Dookimaas abbaan cidha sanaadha. Daadhii wayiniidhaa inni qopheeffatee jiru sababii namoonni baay'een irratti argamaniif jecha jalaatii dhume saba Waaqayyoo. Utuu keessummoonni hin dhufin daadhii wayinii mana isaa keessaatii dhume. Kanaaf Dookimaas dhiphachuu jalqabe. Guyyaa cidhaadhaa. Guyyaa cidhaa irratti immoo namni nyaatee dhugee quufeetu kan inni mana isaatti galu gammachuudhaan galuu qaba. Namni mana cidhaa deemee soomiidhaan deemee deebi'u hin jiru saba Waaqayyoo. Maaliif jennaan nyaatee dhuguudhaaf dhaqa waanta ta'eedhaaf. Dookimaas garuu kanatu san quunnamne wanta inni qopheeffatetu isa jalaatii dhume. Kanaaf Dookimaas dhiphinarraa kan ka'e gara golaatti ol deebi'e. Hojjettoonni isaa hundumti isaaniiyyuu warri Dookimaasiidhaaf ergaman hundumtuu gara golaatti deebi'an. Namoota kan geggeessus ni dhabaman saba Waaqayyoo. Kanaaf hirrina namaa kan ilaaltu dhiphina ijoollee namaadhaa kan ilaaltu haati Waaqayyoo qulqulleettii dubroon Maariyaam mana Dookimaasiin keessa wanta jirtuudhaaf hirrina Dookimaasiidhaa agarteedha saba Waaqayyoo. Hirrina Dookimaasii gaafa agartee jettu gara ilma isheetiitti deemte. Hubadhaa saba Waaqayyoo. Dookimaas hirrina ni qabaa. Daadhii wayinii na jalaa dhumeera jedhee dubroo Maariyaamitti hin himanne. Dubroon Maariyaam garuu otoo nuti isheetti hin himatiin dhiphina keenya hirrina keenya hundumaa kan beektu dubroon Maariyaamiin hirrina Dookimaasiidhaa arguudhaatiin gara ilma isheetii deemtee yaa mucaa koo daadhii wayiniidhaa Dookimaas jalaa dhumeera ittiin jetteedha. Yohaannis gaafa barreessu jaalalleen gooftaa gaafa barreessu dubroon Maariyaam ilma ishee dhattee kadhattee jedha. Yeroo kana ilmi ishee Kiristoos Yesuus akkas jedhee deebiseef yaa dubartittii nanaa sirraa maalan qabaa jedhee deebiseefii jedha. Abbootiin keenya kitaabni qulqulluun kanaan dura barraa'e akkas jedha. Warri mana keessanii qabdan dubbifachuu dandeessu. Yaa dubartittii nanaa sirraa maalan qabaa jedhee deebiseefii jedha. Kitaaba 66 afaan Oromiffaatiin barraa'ee jiru harka keessan kan jiru immoo akkas jedhee irratti barraa'ee jira. Si haadhoo hojii koo keessa maaltu si galchee jedhee jira. Sagalee kana wajjin jirtu Waaqa haadha isaatiin haadhoo hojii koo keessa maaltu si galche jedhee haadha isaa ceepha'uu hin qabnu. Waaqayyo Waaqni nuti waaqessinu Waaqa haadha isaa kabajee nuunis immoo haadha keessaniif abbaa keessan kabajaa jedhudha. Galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Egaa Kiristoos inni nuti waaqeffannu Waaqa haadha isaa ceepha'u miti, Waaqa haadha isaa qaanessu miti jechaadha. Walumaa galatti saba Waaqayyoo kan nuti beekuu nurra jiraatu. Kanaaf warri Kiristoos haadha isaa arrabseera warri jedhani Kiristoos isaan keenyaa wajjin tokko miti jechaadha. Inni kan keenya haadha isaa kan arrabsu miti. Haadha isaatiin sirraa maalan qabaa? Foonni koo kan keetii, dhiigni koos dhiiga keeti. Kanaaf wanta ati na gaafatte maafan hin raawwadhu yaada koo gaafa ittiin jedhudha saba Waaqayyoo. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni akkasittiin jedhu dhugumayyuu Kiristoos Yesuus gaafa samiirraa bu'ee foon fudhatee hin dhufne. Gaafa samiirraa bu'ee sagalee qofaatu bu'e. Wangeelaa qulqulluu abbaan keenya Luqaas barreesse irratti ergamaan Gabri'eel gaafa dhufee sagalee misiraachoo itti himu dubroon Maariyaam gaafa isheen naafaa ta'u akkuma jecha keetii gaafa isheen ittiin jetteettu sagaleen Waaqayyoodhaa gadameessa ishee keessa bule saba Waaqayyoo. Ilmi Kiristoos Yesuus samiirraa gaafa dhufe foon fudhatee hin dhufne. Kanaafidha Kiristoos Yesuus foonni koo kan keeti, dhiigni koos dhiiga keeti. Akkan wanta ati na kadhatte siif hin raawwanneef maaltu na dhorkaa? Anaaf si gidduu hammeenya maaliif jira? Lola maaliif jira? Yaada koo nan raawwadhaa ittiin jedhe. Kanaafidha dubroon Maariyaam gara Dookimaas hojjettoota isheetti asii achi deebiteetu akkasittiin jette. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 gubbaa irratti wanta inni isiniin jedhe hundumaa raawwadhaa ittiin jette. Ani itti meen jira akka irruun keessan guutamuudhaaf itti meetan jira waan ta'eedhaaf
dhufee isin ajaja wanta inni isinitti hundumaa immoo raawwadhaa ittiin jette. Utuu Kiristoos hojii koo keessa isin gashuutiin irraa deemittiin jedheera ta'e gara Dookimaasitti deemtee in dhufee isin ajaja wanta inni isinitti hime immoo hunda raawwadhaa ittiin hin jettu ture silaa dubroon Maariyaam. Ilaa saba Waaqayyoo haadhaaf ilmi dubroo Maariyaamiidhaaf Kiristoos Yesuus walii galanii guyyaarraa bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiiraniiru. Namoonni baay'een garuu wangeelaa wajjin walii galuu dadhabanii haadhaaf ilma gargar baasaatti jiru. Waaqayyo isaaniif haa dhiisu maleessa. Kanaaf saboottan Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma yeroon koo hin geenye jedheetu haadha isaatiif deebisee ture. Maaliif yeroon koo hin geenye jennaan raajii hojjechuudhaaf yeroon isaa hin geenye jechuu miti saba Waaqayyoo. Yoo raajii ta'e immoo gadameessa ishee keessa taa'ee raajii hojjetaa ture. Cinaacha ishee irra taa'eetu raajii hojjetaa ture. Utuu harma ishee hodhuutu raajii hojjetaa ture. Utuu dugda ishee irra taa'u raajii hojjetaatti ture saba Waaqayyoo. Kanaaf raajii hojjechuun isaaf yeroon kan ittiin daanga'u miti saba Waaqayyoo. Haa ta'u maleessa bartoota keessaa shakkaa kan ta'etu booddeetti hafee jira saba Waaqayyoo. Bartoota keessaa Yihuudaa kan ta'e Kiristoosiin dabarsee gurguruudhaaf kan jedhu mana Dookimaas keessatti argamee hin jiru. Kanaaf hojii isaa ajaa'iba kana akka Yihuudaan dhufee arguudhaaf jecha yeroon koo hin geenye ganaadha. Yihuudaan inni dabarsee birrii 30 na gurguru ganaa dhufee raajii kana amma hin argutti yeroon itti bishaan daadhiitti jijjiiru ganaadha jedhe yeroon itti dubbatudha. Inni kan biraan immoo yeroon itti dhiiga koo dhangalaasuudhaan foon koo kukkutee ijoollee addaamiidhaa bilisa itti baasu yeroon koo hin geenye ammayyuu ganaadha jedhe raajii dubbachuu isaati saba Waaqayyoo. Haa ta'uuti yeroo itti Yihuudaan dhufee bartoota isaa hundumaa wajjiniin gaafa inni taa'ee jedhutti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroon isaa gaafa ga'ee jedhu. Kanaaf saba Waaqayyoo inni sadaffaan immoo gaanii mana Dookimaas keessa jiru keessaa daadhii wayiniidhaa gonkumaayyuu hin dhumne keessa isheetti hafteerti saba Waaqayyoo. Keessa isaatti waa hafee jira. Amma yoo Kiristoos gaanii daadhii sanatti yoo bishaan itti guutaa jedhe daadhii wayinii suma sila jiru sanatu hin baay'isee jedhanii dubbatu. Isa kana raajonni yoo hojjetanii jiru waan ta'eedhaafi maal hojjete jedhanii Kiristoosiin warroonni Fariisotaa waan irratti guungumaniif jecha daadhii wayinii okkotee keessa jiru sun hundumti isaayyuu keessaa dhumuu gaafa jedhu saba Waaqayyoo. Gaafa isaan wanta qaban hundumaa keessaa fixanii abdiidhaan araarsummaa haadha Waaqayyoodhaa wanta inni isiniin jedhu hunda raawwadhaa itti meera kan isheen jette sana abdiin gaafa eeganii jiran yeroon isaa gaafa ga'u Kiristoos Yesuus deemeetu gaanii keessan kanatti bishaan amma afaan isaatiitti itti guutaa'ii isaaniin jedhe. Yeroo kana hojjettoonni gaanii sana mana keessa kan jiru hundumaayyuu gaaniin tokkichi akka leetira 120 kan qabatura. Gaanii mana sana keessa jirutti bishaan amma afaan isaatiitti gaafa itti guutan Kiristoos akkasittiin jedhe. Egaa ammaan booddee dhaqaatii keessummootaaf buusaa ittiin jedheedha. Yeroo kana keessummoonni hojjettoonni mana Dookimaasiidhaa bishaanii gaaniitti naqanii turan ajaja gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan garuu gaanii keessaatii daadhii buddeessaniitu namoota obaasuu jalqaban saba Waaqayyoo. Kanaaf guyyaa har'aadhaa kan nuti kabajnu isa kanadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii kan inni itti hojjete jecha. Kunis immoo Kiristoos raajii hojjete gaafa jennu araarsummaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiitiin ta'uusaa gonkumaallee hin irraanfannu. Abbaan keenya Isaayyaas macaafa isaa raajii isaa boqonnaa 60 lakkoofsa 14 gubbaarratti namoonni baay'een waan ishee tuffataniidhaaf namoonni baay'een ishee dhiisanii waan deemaniidhaaf jecha Isaayyaas duraan dursee akkas jedhe raajii isaa boqonnaa 60 lakkoofsa 14 gubbaarratti warroonni si tuffatanii si dhiisanii deemani guyyaa booddeetti deebi'anii bakka ejjeta keettiitti miilla kee jalatti sagadanii siif kufu yaa magaalaa Waaqayyoo yaa Israa'el jedhanii siif sagaduu jira. Saba Waaqayyoo warri har'a Maariyaamin dhiistanii hin deemne gammachuun kana caalu hin jiru. Waaqayyoon galateeffadha. Otoo Waaqayyo sanyii nuuf hin hambisne ta'e silaa akka Sodoomiin gubanneetu gamooraa fakkaanna ture jedhe Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gubbaarratti waa'ee dubroo Maariyaamiidhaa kutaa baay'eetti dubbatamee jira saba Waaqayyoo. Dhugumaan utuu Waaqayyo sanyii gaarii kan taate dubroo Maariyaamiin utuu nuun laanne ta'eeti silaa saba Waaqayyoo Kiristoos gara addunyaa kanaatti eessaan dhufa ture. Abbaan keenya Daawit akkas jedhe
Waaqayyo bareedina kee miidhagina kee fo'atee jira. Inni si jaallate siif gooftaa keedhaa jedhe qulqulluun abbaan keenya Daawit. Kanaafi haati Waaqayyoo qulqulleettii Dubroon Maariyaami sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessan iyyuu anaaf isin Kiristoosiin Waaqa koo jennee gaafa isa waammannu Dubroo Maariyaamiin qofaadha mucaa koo jettee Kiristoosiin kan waamtu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u malee. Ilaa saba Waaqayyoo isaa anaaf isin Waaqa koo jennu kana Dubroon Maariyaam mucaa koo jettee harma hoosistee kan guddistedha. Garaagarummaa guddaa jira saba Waaqayyoo. Haadha Waaqayyoo ishee Waaqayyoon gadameessa keessatti baatte dhiisa. Ishee Waaqayyoodhaan harma hoosiste dhiisa. Ishee Waaqayyoodhaan dudda ishee qoma isheetti baatte dhiisa. Haati biyya lafaa haati koo haati keessan iyyuu hammam akka isheen nama biratti kabajamtuu taate hammam akka isheen ulfina qabdu namootaaf akka nuti waa dhiisnuudhaaf yaa mucaa koo abaluudhaaf yookiis nama kanaatiif dhiisii fi balleessee raasaaf dhiisi gaafa isheen jettu namni kadhannaa haadha isaatii namni gaaffii haadha isaatii namni nageenye nama akkamiitu jiras keessa. Garuu saba Waaqayyoo haati keenya qulqulleettii Dubroon Maariyaami haadha Kiristoos Waaqa keenya isa jennu kan nuu baattedha saba Waaqayyoo. Kanaafidha abbaan keenya ogeessichi Salamoon macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 gubbaa irratti akkas jedhee jira. Jecha kana duwwaanaa qabadhaa xumureen jira barnoota koo. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 gubbaa irratti dubartoota baay'eetu wanta ba'eessa hojjetee jedha. Dubartoota baay'eetu maal hojjetee? Wanta ba'eessa wanta gaarii hojjetee. Haa ta'u iyyuu maleessa kan akka keetii gonkumaayyuu hin jiru jedhe. Saba Waaqayyoo dubartoota baay'eetu kitaaba qulqulluu irratti waa'een isaanii qulqullummaan isaanii barraa'ee jira. Haati raajotaa haati qulqullootaa baay'ee isaaniitu kutaa kitaaba qulqulluu irratti barraa'ee jira. Kan akka Dubroo Maariyaamii garuu uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kan akka Dubroo Maariyaamiidhaa hin jiru. Waaqa haadha isaa nuu laateef galanniif ulfinni ammayyuu teessoo isaa Kanaaf egaa yaa saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 wanta inni isiniin jedhu hundumaa raawwadhaa akkuma jette Dubroon Maariyaam wanta gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuun jedhe hunduma isaayyuu akka raawwannu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenyaa hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Eegumsa ergamoota Waaqayyoo nurraa addaan hin bahin. Eebbaa fayyaanni suuqni wareegamtootaa duuka bootaa hunda keenya irra oolee kan bule nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barsiisaa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa haa dhageessu mootummaa Waaqayyoo nuuf haa dhaalchisu.